hojii Masiihichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa erge. Karaa bartoota ofii isaatii Yesuusitti dhaamsa erge. Kan dhufuudhaaf jiru si'i moo yookiis kan biraa eeggannu jedheen. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohannisitti hima. Kan jaaman hin argu, kan hokkolan hin adeemu, kan lamxaa'an hin qullaa'u, kan duudan hin dhaga'u, kan du'an hin ka'u, hiyyeessotaafis misraachoon hin lallabamaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Gooftaa si galateeffannaa waa'ee ganama kanaatiif. Carraa nu laatte, umurii nu laatte kanaatiif. Ganama kanaaf yaa Waaqayyo, guyyaa haaraa kanaaf, qilleensa haaraa kanaaf, nagaa qabnu kanaaf, ayyaana nu laatte kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus si galateeffannaa nu ijoolleen kee wanta ati nuuf goote. Yaa Waaqayyo wanta ati nuuf taate yaadannee si galateeffanna. Gooftaa Yesuus jireenya ati nuuf laatte ilaalleetu, nagaa ati nuuf laatte, qilleensa ati nuuf laattu kana ilaalleetu si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Hunduma kanarra kan caalu immoo fayyuu keenya yaadannee yaa Waaqayyo. Warra beektota jalaa dhoksitee, warra wallaalota kanatti ogummaa agarsiifte kanaaf fayyina bara baraa kanatti nu waamuu keetiif si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ani garbichi kee fuuldura amantoota keetii, fuuldura qulqulloota keetii dhaabadheen jira. Yaa Waaqayyo dubbii kan qabu garuu si. Yaa Waaqayyo ati dhaqaa dubbadhaa jette wanta dubbatamu garuu arraba keessan irra isinii kaa'a jette Gooftaa. Ani ka'ee dhaabadheera Gooftaa wanta dubbatamu hin qabu, wanta dubbattu situ qaba. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee keetti ati dubbadhu. Ituun dhorkamin Gooftaa Yesuus cubbuu kootiin, yaa Waaqayyo dadhabina kootiin, hafuurri keetuun dhowwamin maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee keetti ati dubbadhu. Ayyaanni yaa Waaqayyo bantiin samiin waaqarraa nurratti haa banamu. Inni nu barsiisu yaa Waaqayyo, inni nu jajjabeessu, inni nu geggeessu hafuurri qulqulluun gidduu keenya haa jiraatu. Dhumarratti warra galataa nu godhi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Al tokko adeemsa koon shakkaa jedhee faarfate addisuu waamicha koon shakkaa jedhee faarfannaa addisuu waa'imaa faarfate beektu. Waamicha keessan shakkitanii beektu? Honestii taane mamtanii shakkitanii beektu jireenya keessan keessatti. Shakkitanii warri beektamme waloo duukaa taane shakkitanii beektanii? Shakkaa hartu jechuudha ammayyuu. Shakkuma keenyayyuu yerootti shakkinu moo jira? Waa'ee Yohaannis Cuuphaa kanaa fi waa'ee Toomaasiin xinnoo ilaalla. Xiqqoo ishee yeroo kanaa jireenya koo keessatti wanta baay'ee ta'e anaan shakkuu koo wajjin waan wal qabatu. Erguman Gooftaa beekeera jedhee yeroo itti dhaabadhee question of godhee beeku. Deemsuma koo kana hirriba keessaa ka'ee yeroo itti dhiphadhee beeku baay'een qaba. Baroota baay'een dabarsees akkatti keessumaatti boodan itti dhufa jireenya keenya keessatti wanta nutti himamee fi wanti nuyi jiraannu yeroo expectationin keenya fulfill gochuu dadhabu yeroo guutuu dadhabuti shakkii keessa galla. Bultumtu yeroo tokko akka jedhamni kana takkaa yaadne dubbachuu fi birrii doolaarii 1,000 qaban ture biyya yeroo dhufuuf jedhu. Na viizaan naa kennamnaan doolaarittii ijoollee firaa barbaadeen hireef jedhe. Maal gootere birriinoo guuteera jedhe. As geenye guddii taane jedhe. Al tokko wanti nuyi expectii goone biyyuma akkuma lafaattu deemsi hafuuraa akka jirutti ta'e deemsi hafuuraa waan humna keenyaa oliiti. Namoota fooniiti waan dhimma hafuuraa haasofna. Maaliif doomeenii garaagaraa irraa haasofna waan ta'eef amantii barbaada iddoo sanatti inni barri biyya lafaa waa'een tokkummaan identiitiin kiristaanaa maaliin diffaayinii godhaman yeroo tokko wajjin ilaalle ture. Dhimmi hafuuraa kuni baay'ee sensitiiviidha, baay'ee rakkisaadhas. Namichi mucaan koona jalaa dhukkubsateetu Gooftaa Yesuus bira dhufee in amantaa jedhe. Nan amanaa jedhe ግን አለማመኔን እርዳኝ jedhe. Mamuun yookaan shakkuun garuu አለማመን አይደለም. አመኑ dadhabuu miti. Amananii
confirmation barbaadu. Information itun ta'in confirmation barbaan. Yeroo shakkinu jechuudha. Namni shakku wayitti ba'a. Namni waamamu, namni waa shakku wayitti ba'a. Namoota wayitti ba'an muraasa laalla jechuudha har'a wajjin. Tokko Yohaannis Cuuphaa wayitti ba'e jechuun hin danda'amu. Garuu dhumarratti kanaafidha. Jireenya Yohaannis Cuuphaatiin shakkiin yookaan deemsa kiristaanummaa keessatti wantoota nu mudatanii warri theologians yookaan kiristaanonni baay'een iddoo afuritti qoodu shakkuu kan. Tokkoffaa bu'aa bayii jireenyaa keessatti wanta nu qunnamuudha. Bu'aa bayii jechuun experience waan goonu. Ituma deemnuuti kuni amannee kaaneetu ituma karaarra yeroo waan nutti dhufa. Firma nu jaalannu jalaa du'a. Yeroo tokko dubbadheera waldaa kanatti mucaa naannoo keenyaa tokko baay'ee faarfattuu cimtuu turte waldaa keenya xinnoo ta'ee yaadadha. Obboleessa hangafa isheetu jalaa du'e hartattaakiidhaan. Hin jiru waaqayyootti. Mandara gidduu safara keessa deemtee akkas jetti. Na yaadadha amma ammaatti jechuudha. Hin jiru jechuun ishee sun garuu hin jiru jechuun ishee miti isinii galeera bane. Expectii gootee eeggattee dhabde waaqayyoon. Jireenya keenya keessa jireenya akkasii hin jiru har'a bulu tokko. Namni akkasii Yohaannis Cuuphaan confused ta'e. Ni germe waa'ee ko Yohaannis Cuuphaa kana waanuma xiqqoo isheen jedha. Achi waa'ee Toomaasis immoo waan lama dubbadha. Waan wal yaadachiisuuf seenaa isaanii beekna waan ta'eef. Yohaannis Cuuphaan firummaa amayyuu qabu Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin. Gaafa ulfa Yohaannisiin qabattee Maariyaam bira deemtu Elsaabeeti garaa ishee keessaa dhiiteedha. Yeroo sanaa kaasee lafa onaa keessa jiraata ture. Sagaleen lafa onaa keessaa dhagahama ture. Naannoo jorree Yordaanositti immoo namoota cuupha ture. Innaa hin cuupha ture. Amantii keessanitti warra Fariisotaa kanaan isin ilmaan mar'ataan anatti hin jiran. Eeyyatu isinitti maanii qalbii jiraachuu dhuftan fa'a jechuun baay'ee populaariidha lallabisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos dura deemee lallabaa ture. Inni isa karaa ciruudhaaf, karaa qulqulleessuudhaaf dhufee dheetu waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos, dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoos lallaba. Iddootti Yohaannis Cuuphaa wal bira darbee amantii isaa wajjin iddoon itti confused ta'e wajjin ilaaluuf deemaa irra jechuudha. Innaa maal godhee gaafa kana hundumaa lallabee Gooftaa Yesuus Kiristoos isa biratti hin cuuphamedha. Gaafa inni Yordaanositti gadi bu'ee ilaa waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baateedha. Yaadattu iddoo kana nama akkas jedhee proclaimii godhetu shakke Gooftaa Yesuus Kiristoos identity Gooftaa Yesuus Kiristoosiin shakke Yohaannis Cuuphaa. Kanaafuu jireenya keenya keessatti waan amma keessa darbaa jirtan keessatti iddoo akkasii moomentii akkasii keessa jirtu yoo ta'e yookaan keessa turtan yoo ta'e jireenya keenya keessattis yoo nutti dhufe jireenya akka kanaa normaalidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos warra daawutarii hin jaallata. Warra withdraw godhan hin jaallatu malee. Mootummaa Waaqayyoo keessatti warri gaafii gaafatan akkatti Gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis Cuuphaaf deebisee ituu bara keenya kana ta'e akkanitti ammatu nama tokko cuupdee maal jettee waa'ee kee dhugaasii ba'ee indaganaa deebi'ee jiraachuu kee yoo si shakkee dhuga ba'umsa ta'a jechuudha. Gooftaan siif dhiisutti hin jetta jechuudha. Hin amantu iyyuu malee hin amantu jechuudha. Akkatti amma Gooftaa Yesuus Kiristoos inni dhugaa ba'ee iddoo tokkotti immoo maal jedhee hidhaa caammaa isaatii kophee isaallee hiikuuni anaaf hin malu jedhe. Ani bishaaniin isin cuuphaa inni dhufu immoo hafuuraa fi abiddaan isin cuuphaa ittiin jedhe. Akkas jedhee dhugaa ba'ee yeroo gabaabaa keessatti mana hidhaatti darbatame. Heroodis bara sanaa haadha manaa obboleessa isaatii jalaa fudhateedha. Achi kun cubbuudhaa jedhee dhaqeetti lallabe. Namarraa qabu wayii miti Yohaannis Cuuphaan agartanitti yoo ta'e lallaboota bara kanaa keessaati waan akkasiin agartanne. Neecharii inni qabu suni fuuldurumatti isin ilmaan maaliin natti hin jedha. Isaan immoo dhaqee kun hin ta'u jedhe mana mootummaa dhaqee hafuurri Waaqayyoo kana hin jaallatu jedhe. Wangeelatti lallabee yeroo suma qabee mana hidhaatti hiisisee waggaa tokko keessatti gaaffii kana gaafata jechuudha. Mana hidhaa taa'ee hin dhagaa jechuudha. Iddoo tokko tu ariifannee Luqaas 7 irraa namni tokko tunaa dubbisee waan ta'e isa dura jechuudha. Luqaas boqonnaa 7 walii wajjin jirra miti? Luqaas boqonnaan 7 naannoo lakkoofsa 18 irra jiran natti fakkaata.
ergadheera dubbisu. Bartoonni Yohaannis waan kana hundumaa baay'ee iddoo lamatti dubbatame. Waama wal fakkaataadha. Akkaawuntii wal fakkaataa iddoo lamatti dubbatama. Dhaggeeffadhaa tokko. Bartoonni Yohaannis waan kana hundumaa isatti himan. Kanarratti Yohaannis bartoota isaa keessaa 2 ofitti waamee gooftaatti isaan ergee si'imoo kan dhufuudhaaf jiru yookiis kan biraa eeggannu jedhee. Yommus warri ergaman gara Yesuus dhufanii Yohaannis cuuphaan kan dhufuudhaaf jiru si'imoo yookiis kan biraa eeggannu jedhee gara keetti nu ergee jedhaniin. Yeroodhuma sanatti in that very hour jedha Ingiliffisa. Yeroodhuma sanatti Yesuus namoota baay'ee dhukkuba isaaniitti, dha'icha isaaniitti, hafuurota hamaattis fayyise. Jaamota baay'eetiifis agartuu isaanii bane. Warra ergamaniinis deebi'aa waan argitan, waan dhageessan kana Yohaannisitti maal godhaadha? Himaa. የሚገርም ነው. Iddoo kana iddoo dubartii mucaa baay'ee jaallattu qabdu tokko ituma deemuutti ba'ee fayyise dheetu gadi bu'eetu ituma deema gidduu kanatti itti dhufan. Moomentii kanatti ergamoonni Yohaannis cuuphaa ergaa baatanii dhufan. Shakkii Yohaannis cuuphaa akka itti biraan gaatuun qabu waan ta'eef namatti ergate. Inni nuyi ani lallabaa ba'e suni dhuguma si'imoo kan biraa eeggannu jedhe. Maaliif reyaalitiin wanta expectii godhee mootummaan Waaqayyoo hin dhufaa. Israa'eliif mootummaan hin deebi'a dheetu warra garbummaa warra Roomaa fa'aa jalaa baane dheetu yaada. Namni dhugaan immoo baratti jastisii hin deebi'uudha dheetu lallabaa ba'e. Isaayyaas keessa jira kun. Warra dhugaa dhabaniif dhugaa yeroo itti deebisu warra Yesuusatti wangeela lallabuudhaaf min argoo nyaale qabbitoo nyaale na dibeera dhee proclaimii godheera jechuudha. Kana lallabaa ba'ee Yohaannis cuuphaa namni dhugaa dubbate maneedhaa keessa jira. Waggaan tokko akkas deemaa jira. Ala kana immoo mucaa dubartii sanaa fayyisuusaa dhaga'ameedha baay'ee. Yihuudaa guutummaatti niwusiin sun ba'e. Gam tokkoon waa ta'aa jira jireenya keenya keessatti. Amma ta'e waan agarra. Visibilitiin isaa garuu guutuu miti. Waa xiqqoo mul'ataa, waa xiqqoos hin mul'atu. Yohaannis cuuphaan konfiyuuzhinii keessa gale. Amma lallaba isaa deebi'ee irraanfatutti. Amma amanuu isaa irraanfatutti. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin questionii godhe jechuudha. Kanaafuu kaataagorii sana jalatti ilaalla. Xinnoo ishee amma neecharii isaa agarreerra waan ta'eef wanta Yohaannis cuuphaan keessa jiru kana kanaan duras waan isin beektanidha. Kan biraa eeggannu moo isatta kan biraaf should we wait for another one? I use the coming one. Inni jedhame sun inni dhufaa jira jedhame. Dhufaatii jechuun suni baay'ee mootummaadha. Mootummaa fidee dhaabedha yaada. Israa'eliin mootummaan hin deebine waggaan tokko darbee rakkinni isarra ga'aa jiru akka Joosefus Stiven ture abbaan boonaa fakkaata. Joosefus kun yeroo barreessu immoo naannoo Dead Sea sanatti kiiloomeetirii 5 waan ta'u kaampii akkasii keessatti qofaa isaa hidhame namichi kun. Egalee nama bakkee keessa jiraachaa ambaxxaa hawwaannisa nyaachaa ba'ee mana hidhaa keessa waggaa tokkoof kaa'aniiru namichi kun. Nama wangeela lallabaa ba'ee jireenya isaa guutuu. Mootummaa Waaqayyoo lallabaa ba'ee kun irra ga'e jechuudha. Okay? Innaa kaataagorii inni jalqabaa sun egaa sana amma experiential jennedha. Experience keenya irraa wanta nutti dhufe. Ituma jiraannu Daawit jireenya Daawit fudhachuu dandeenya. Daawit ituma yaadu Daawitii godhe. Yoonas taa'ee xiqqoo eegee Saa'ol na ajjeesuu sana fuudhee biyya Filisxeemitti kute. Experience godhe. Ituma Waaqayyoo wajjin jirru yeroon akkasii nutti dhufa. Yeroo itti Daawit gara mootummaa Waaqayyootti deebi'e Waaqayyoo araaratti agarsiise ba'ee loluu ennaan lol ittiin jedhee lolee mo'e suni gaafa inni Filisxeemii as deebi'ee hin dhaabate. Okay? Maal dhumarratti kanaan xumuru dhufuu deebi'uun as deebi'uun solution isa dhumaati. Shakkuun keessa rakkina qabu. Deebi'aa kottaa mana Waaqayyoo. Yesuus Yohaannis cuuphaa maal godhe? Achuma taa'ee hin duune. Daawitii isaa sana wajjin du'uu hin barbaanne. Maal godhe? Ergaa ergate. Meenatti maadee kottaa deebi'aati. Waama kanan dhaga'uu barbaadaa. Deebiin gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee nama na dinqa. Maal attamitti? Maal antee maal taate attamitti kana na gaafatta? Gaaffii akkasii. Yookaan immoo yoo ruudii ta'uu barbaade eeyyee dhaqaatti maal akka isuma dha'a. Gaatu. Hin ibseef jechuudha. Maal godhee? Raajii isa dura gochaa ture. Irraa adda Yohaannisuma cuuphaaf jedhee
achi gidduutti carraa namoota sanaa yaadaa ture beektu. Waan asitti arge kanatti taagoonaan jaamaa arges naafa arges didiriirsee argitan miti jedhe ijoollee lamaan dhufte sanaa dhaqaatti maa. Kuni Isaayyaas dubbachaa ture raajonni waan isaan dubbachaa turan keessaa ilaa kun muraasa dhaqaatti maa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Instantly Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti waan deebisu qaba akka itti maree dha'ee kan nuti jireenya keenya keessatti nutti agarsiisu. Daawwitii keenya ittiin nuu hiikee beeku baay'ee qabna. Iddoon hin hiikamnes immoo jira. Iddoo hiikamuuf iddoon hiikamne sanaan xumurra jechuudha. Isa hiikamne gaafachaa maxxafu. Isa hiikameef Waaqayyoon galateeffanna. Gaafachaatti fufuun garuu mootummaa sagalee Waaqayyoo keessaati. Akkan xumuruuna jalaa ta'a waan ta'eef ishee kana nan qabadha. Inni lammaffaa immoo intellectual doubts waan sammuu wajjin beekumsaa wajjin dhufan. Yohaannis Cuuphaan akkan sila isiniin jedhee raajameera baay'ee raajii Isaayyaas dubbisuu jaallataa jedhu koomentaroonni tokko roon ilaalu jechuudha. Raajiin Isaayyaas immoo waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos inni waddoo zan damgibaatum kan alነበረውም namicha kana argaa jira jireenya Yesuus Kiristoos achi keessaa dubbisaa jira yoo xinnaate waan kakuu moofaa keessatti barreeffamee 300 ol deebiseera Yesuus Kiristoos lafarratti jiraatu ituu Yohaannis Cuuphaan fa'aa arganii jechuudha. Still garuu waan daawwatii godhe. Amma gaa intellectualiin inni jennu kuni amma ofii kootii wajjin rakkachaa ture. Fakkeenyaaf waa'een evolutionii makaraa hin jirre nu kaa'ee inta maraan marreennee waan hin jirre keessa gallee hiriyoota wajjin gibbii baay'ee keessa gallee ture. Waa'ee biig baangii lafi kun attamitti uumamee dhalli namaa attamitti uumamee waanuma hin jirre fuunee jechuudha. Kunoo itti sagalee Waaqayyoo dubbifannu gidduudhaa baanee daawwatii goone jechuudha. Intellectual doubts. Yohaannis Cuuphaan iddootti rakkate baay'ee qaba. Loojikii irratti waan hundaa'u jechuudha. Toomaas kana gaafate. Kan Toomaas as keessatti ramadamu. Hin amanu ani jedhe. Hin turre achi colleen ala jira. Namni 11tu jiranii Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufeetti mul'atee fixaniiru waa'ee dubbii kanaa. Alaa dhufe jechuudha. Alaa roollitu waa'ee isaa taasisamaa jira. Akki abbeen amanu kana. Hin jiru waan akkasii. Hin jiru. Amman quba kootti buusee ilaalutti hin amanu. Loojikii isaa dhabee rakkate Toomaas dhugumaam nama rakkisaa. Hin amanu. Riyyaa koo tokkotu naannoo kanatti namoota dhabee qaba riyyoota. Dirooppii godhanii as deebi'uu dadhaban jechuudha. Yoo Waaqayyo nama gargaaru ta'e daawwatiin kuni sarkilii mootummaa Waaqayyoo ala sin baasa obboloota ko. Gara cubbuutti kuftuu cubbuu keessaa akka itti as hin deebine wayitti nama balleessa al tokko. Amma sammuu namaa dhabuutti ga'uun hin danda'amu. Baay'ee of eeggannoo barbaada. Maallaan jedhaa mee attamumatti loojikii mattamitiin na amansiiftaa namni Gibxii Kaayiroodhaa ba'ee Israa'eliin galuuf waggaa 40 itti fudhataa. Okay? Mee attamumatti dubartiin durbummaadhaan Gooftaa Yesuus Kiristoos hin da'uu dandeessis hin jedhu. Mee attamumatti this loving God ituu Waaqayyo jaalala jedhamu jiruu kuni attamitti nuyi safarii goonaa biyya lafaarratti. Maaliif justisiin hin jiraatu? Maaliif daa'imman kan duuti? Loojikaaliidha kun miti. Argumentii akkasii teebilirra isinii qabu. Nuyyuu qabna jechuudha gaaffii akkasii. Garuu Waaqayyo daawwatii keenyaa olii obboloota ko. Situationii olii Waaqayyo. Kana warra waan gaaffii akka kanaa Waaqayyo yookaan dhufee mati bara kana qaamaan nu bira dhufu sagalee isaatiin nutti dhufa. Sagalee Waaqayyo yoo dubbifanne akka Toomaasitti dhufee nu deebisa jechuudha. Akka Yohaannis Cuuphaasitti hin deebiin immoo manuma hidhaa keessatti du'uunis jira jechuudha. Kana lamaan baruun gaariidha obboloota. Hamma warra beektota irraa dhossitee deeme warra kanatti waa mul'ifteef mul'isuu jechuudha jechuudha. Arguudha ni wanta sana. Hammi nuyi argine nu ga'a. Seera keessa deebii keessatti dhumarratti dubbifnee isaan xumurra. Hammi nuyi beennu hammi nuyi baruu qabnu Waaqayyo hunda caalaa hundaa ol godhee nuuf ibseera. Waan biyya lafaa kana qixuma beenna baay'ise. Amma waan sooshaal miidiyaa kanarraa argannu lafa kanarraa waan jiraatamu kana waan nutti irratti jira hin jiru. Isaa ol garuu isa biyya lafaarraa dhosse. Isa abbaan boonaa sila kadhatu. Jenereeshinii kana keessaati hammam kwaalifaayi goone maal goone ennaan
ulfina akkasii waaqayyo nutti mul'isa. Bara kana mee jaanja'ummaa wanta keessa jiru sa'aatii kanatti yaada tu gooftaa Yesuus hin qabnu ta'e. Katti yaadni beekna? Mee yaada maaltu namaa qaqqaba? Namni sa'aatii ta'etti dadhabbii kee kana dhiphina kee kana waan fiddee jala kaa'attu hin qabdutu ta'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Intellectual daawwatiin kuni baay'ee banaadha, bal'aadha ofiisaattu. Isa baay'ee tamaramaruun hin barbaachisu. Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbiin waa'ee isaatiif dubbatame. Wanti inni biyya lafaa irratti fulfiilii godhe. Resurrectioniin gaadha. Dookumentarii tokko yeroo dhaggeeffadhu namni biyya lafaa kanarratti jireenyi isaa dhalachuu isaa dura dhalatee yeroo lafarra ture erga dhalatee du'e akka gooftaa Yesuus Kiristoos akkaawuntiin barreeffame seenaa dhala namaa keessaati akka gooftaa Yesuus Kiristoosatti waan amma gooftaa Yesuus barreeffame hin jiru. Informationiidhaaf yoo ta'e jechuudha. Intellectually wanta nuyi hindi 300 ol wanta waggaa 600 1,000 ol dura isa dursee raajii raajame 300 ol fixeera biyya lafaa kanarratti. Archaeologically, geographically dhannee wanta nuyi arguu dandeenyu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu hin shakkinaa obboloota ko. Hin sodaatinaa. Shakkii keessan immoo hin sodaatinaa. Yoo shakkitan iyyuu hin shakkinaa yoo dandeessan. Yoo shakkitan immoo hin sodaatinaa. Baay'ee nagaadha. Shakkiin keessan garuu lafan sila siniin jedhu, hiriyyaa nama siniin jedhu kuni baay'ee nama maatiin koo beeku. Nama namarraa waan hin godhu dhabee confused ta'e taa'udha. Hin jiru amma mataa isaatti hin jiru. Dhugaa yoo sitti. Ituma dhiibuu hin fixe jechuudha. Kaappaasitiin keenya muraasa hin beeknu yeroo amma xinnoo akka taate. Bakka haadha manaa wajjin cufee baay'ee naan galle anaafi. Ituma wajjin jiraannu natti jijjiirame daawwatii gochaa jalqabee jechuudha. Qofaa isaatti daawwatii gochaa ba'ee addabaabayii adarra gahu. Namoota waa'ee waaqayyoo dhageenya meena gidduutti exemplary ta'ee isatu defendii godha. Waa'ee Yesuus jiraachuu isaa hin jiraanne isa. Waa'ee waaqayyoo hin jiru isatu defendii godha. Namni lammaffaan wajjin jiraanne yeroo inni lallabu aan taa'ee dhaggeeffadha. Naanna gorsaa ture shawadamne baakki biyyatti naan jedha. Nyaatamne. Nyaatamne waggaa beekaa nu shawwadanii. Honest to God. Waan akka kana verbaalii baasuu bira yeroo ammiti geessu steppii baay'ee keessa dhufteetti baay'isu. Iddoo namni sin agarreetti jooraa baatee obboleessa ko. As baatee waan akkasii gaafatti statementii gootee baaftu inni baay'isu iddoo baay'ee hamaadha. Shakkii keessan agaruu mana waaqayyoo fidaa. Baay'ibili study keenyatti fidaa. Wajjin qayyabannaati. Moldaan kiristaanaas waan kanaaf openii ta'uu danda'u qabdi. Namoonni shakkii qabu. Fayyuu kottan shakkiin qaban ture. Waggaa muraasa dura. Maa akkamittiin fayyee taa'ee kaalkuleetiin godhee meeri meelessa koo fayyee maaliin fayyemman dhugaa man sinitti hima. Honesty. Meeroon fayyee maaltu addana godhe maaltu jira taa'ee kaalkuleetii godhee waan biyya lafaan lakkaa bara. San dhabeen lakkaa maalitu waaqayyo jiraate yeroo itti jiru jira. Daawwatii yeroo itti godhe. Barataa ta'ee kiliiningii hojjenna turre. Barataa na feestivaalii samarii kana isaan maraatanii qullaa sirbanii feestivaalii sana xaragnaa harkatti qabeeni. Waan expectii godha beektaa? Amantiin jiraam. Nan shakkammoo. Maal haasoftaa ammateedha keessi koonni tokkommoo. Tokkommoo maal waan ta'een eega beektaa waa abiddi wayinarraa dhufee wanticha akka inni distarbii godhu achi badan wayi. Kiliiniin gostinnoo naa hir'isu silaa. Ishee fufunaantu kana. Jedheen bakka iddoon akkasiifaa jira. Iddoon maali ammatu ani dhugaama koo jechuun ka qinaatti tanassaan namoota rakkatan irraa argu amma ka'i maqaa Yesuusiin jedhee tun kaasee afuurota hamaatuun baasii kana tireenii keessa yeroo deemtu akka kunoo Phaawulos isaa gochaa turan sana jechuudha. Hin hawwina. Hawwiin kuni የፖዚቲቭ ቅናት ነው። አትጥሉት ጋሪ መመራመሩ እንደዛ ስቴትመንት ይባሱር waaqayyoon jiru garachuutti akka nun geessine malee gaaffii gaafachuun waan ma jiru. Confusion jireenya keessan keessa jiru obboloota ko.
kun sosaayitaalii ta'uu danda'a, intellectualii isa jennu kana ta'uu danda'a. Karaa sammuu beekumsa kootii hamma kanan beekaa aadaan akkasiirraan dhufe kun attamitti kana ta'a. Wantoota jennu yookaan immoo experience wanta goone irraati gaaffii qabdanii Waaqayyo gaaffii kana hin jibbu. Namni gaaffii qabu gaaffii isaa wajjin akka eenyuufa akka Yohaannis Cuuphaafaa haa dhufu mana Waaqayyoo. Gaafni inni hamaa ta'u gaafa mana Waaqayyoo alatti diskashiniidhaaf falaaf mala barbaachuuf deemnu gaafa sana hayaamaadha. Jabaadhaa obboloo tokko. Waldaan kiristaanaa kun waan salphaas natti hin fakkaatin. Lubbuu nama baay'ee kufaatii nama baay'ee irraa oolaa oolla guyyaa keessatti jechuudha. It's not easy. Dhufanii masheemtu ni asitti waan amma haleluuyaa inni eegallu kuni salphaas natti hin fakkaatin. Ka spiritual world waan ta'e mana keenya irraati jireenya keenya irraa cabaa jira sa'aatii sanatti. መሞከር ነው ማምጣት ነው ወደ ኢየሱስ ኢየሱስ ጀንትሊ ተደብሰፍ ዮሐንስ ጩጳዳ ከነ መዲንቁ አይ ዮሐንስ እንጀ ማላንተ እንጀ እትንቃነው ሼሚንግ ወስነ እንቃነስ ነን ደብሰ ሲኩዳፍ አሸምዲም ማላ ሲምኒ ከለለባበ ሲኒየር ፓስተር ይምት ፓስተር ሲኒየር ይምት ትንጀቹ ደንዳ አትረጭ ጌሮ ከመት ኮታ ያደ ታጎናን argitanii ijoollee deemaa gabaaqaa timaa jedhe. Isa kaanis akkatti godhuun qabu malee gochuuf salphaadha jechuudha. Daawwitiin Yohaannis Cuuphaas immoo waggaa tokko amma mana hidhaa keessa jiraatetti Baayibilii keessatti iddootti meeshinii godhamee jiru. Gooftaa Yesuus dhaqeen gaafanne. Namni isa gaafatu hin jiru. Iddoo akkasii baay'ee qabna obboloo tokko. Yeroo iddoo namni nu gaafanne akkatti namatti himannu dhabnee Waaqayyoon daawwitii amma gochuutti rakkinni keenya dhiibee fidee amma gooftaatti amanne kana shakkinutti yeroo itti nu geessu baay'ee jira. Keessumaa biyya ormaa kanatti yeroo jiraannu wanta baay'ee experience goona. Fayyaa in eegne harka keenya irraa roonni ba'u. Gaa'ela keenya keessatti wanti ta'e yeroo ta'u bakka hojii keenyaatti yoo waan nurra ga'e barumsa keenya irratti yoo waan nurra ga'e waldaa keenya irratti yeroo waa ga'u we question meerre Waaqayyo meerre inni itti waamame. Gaaffiin akka sanaa gaaffii Waaqayyoo beekudha obboloo tokko hin sodaatina. Gaaffii kan biraan gaaffii Toomaas gaafate. Nan deemaa gara abbaa kootiin deemaa iddoon isinii qopheessaa isinis karicha beektu hin dhuftu jennaan wait karaa isa kamedha hin beennu karaa isa kamii karacha hin beennu jedhe meerri karaanii atasii deemnaan namicha kana dhaggeeffadhaa. Namni akkasii baay'isee waldaa kiristaanaa maatii keessatti illee nama barbaachisa. Critical questions. Meerri karaa nageenya waan ammatti waggaa sadan kana keessa karicharra wajjin hin deebine waan ta'eef ati deemnaan karaa isaan beeku. Biizinasii waggaa sadii jireenyi waggaa sadii jiraate kuni bilaasha ta'uuf jedha jechuudha. Qoy. Karaa isa kamii jedhee gaafate. Iddoo Baayibilii keessa hamma irratti namootaaf dhugaa baanu. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaaffii kana booda deebise. Miigarma nagaa. Ani karaan, ani dhugaan, ana jireenyi ittiin jedhe. Hallelujah. Yesus gooftaadha. እና አጃይባ hojiin Waaqayyoo እና Toomaas gaafanni isa duwwaatti yeroo deebinu gaafanni dhaqee quba isaatti tuqee argeedhe. My Lord, my God. Hallelujah. Gooftaa koo Waaqayyoo kootiin jedhe. Akkam garaa nama cibsa. Argee hin fixate jechuudha. Hin baheef. Ergasii Toomaas miillaan hin dhaabanne. Indiyaa keessatti du'eedha. Akka namni hin duunetti garaasaa keessaa bahee du'eedha. Angatu tazargifoo no immoo ta'u mibalu. Waaqayyo gaafa al tokko daawwitii keenya nu deebisa obboloo tokko hin shakkina. Hamma deebi'uu qabu nama deebisa. Hin deebi'u san deebin itti garuu hin dhiphatina. Hamma deebi'uu qabu deebisa Waaqayyo. Takka questionii gochaa existence Waaqayyo questioning godhina rakkina keessan keessatti. Ani godhee gatii na kuffalchiseera. Mentally na kuffalchiseera. Amma nu sodaadhutti geera. Homaan qabu namni Waaqayyoon hin qabne obboloo tokko. Regardless flow keessan ilaalna kufuuf ka'uu keessan ilaalna Waaqayyootti attached ta'anii jiraachuun sun waan salphaa miti. Seexanni immoo isa kana barbaada jechuudha. Namoota daawwatarii deemee barbaada jechuudha. Kapitalaayizii godhaaf itti dabalaaf kunoo kana immoo agartu kana immoo agarteetta akka buleessa keenya Iyyoob jechuudha. Ganii du'eetta hin ga'u kana caalaa maal barbaaddeetta.
seexanni karaanni waan inni fideetti isinii darbatu waan akkasii argannaan saanii irra isinii guuta jechuudha. Kanaaf iyyuu laphee keessan yaada keessan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni xumuraan jira dhiifamaa yoo dhiyeessaan jira ta'e sa'aatiin harkaa baatii fakkaata yeroo baay'ee. Inni kan biraan soosaayiitaal daawwatsannuudha. Hawaasummaa. Phexrostu yaadatama jechuudha. Lakkeen hin beeku sanne jechuudha. Namatu itti baay'ate cinkii namaa keessa gale. Inni dhiphate amanuu dhabuu isaa miti bara. Garuu foonsaa du'uunsaa hin haftuuf namichi kun akka isaan itti haasaa isaan fakkaata jennaan lakki maal taatanii jedhe. Dogoggortanii itti sooshaal pireeshariin jira jechuudha. Sooshaal miidiyaan mataan isaa baraasu. Celebrities namoota guguddaadhaan wanti isaan barreessan al tokko most of them waan Kiristoos barbaadu wanti mootummaa Waaqayyoo barbaadu miti baay'een isaa. Tiineejerii bara kanaa ijoollee xixiqqoo bara kanaa isaanii kan diraayivii godhu yoo gartaniitu ta'e. Daawwatii akka isaan godhan sarara lama barreessee tokko feesbuukii irratti instaagiraamii irratti. You doubt your beliefs. Gara unbeliefiitti galla jechuudha. Daawwatii keessaa baane gara amanuu diduutti. Gowwaadha baay'ee. Shakkaan gowwaadha. Shakkaan barataadha. Aalamaman ግን amanuu dhabuun garuu hin beeku jechuudha. Statementii kaa'udha. Beeknee hin beeku jechuudha. Kanaaf iyyuu inni soosaayitaaliin kun salphaa miti. Namoota hordoftan namoota isiniin influensiis hin godhan adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jireenya keenya keessatti. Phexros waan godhu dhabe jechuudha. Muddama keessa gale. Inni kan biraan mooraal daawwatsannuudha. Kun baay'ee hamtuudha. Inni kuni excuse barbaadu jechuudha. Shakkuu keenyaafiti sababa barbaanna. Faayidaa wayiitiif jechuudha. Saawaltu kana ta'e. Seenaa isaa waliin yaadattu sorni dhaqee warra ollaa san diinota isaanii moo'ee waan tokko akka fiddeen dhufne ittiin jedhe. Guuree dhufe jechuudha sangaa kana baay'ee hoofaa dhufe. Maarreen ala kanaa iddoo sun dabalasiisa. Inni ala kana sa'i maal gooti deeffatu. Ala kana inni deeffatu gooti mar'atu kun homaa inni re'ee isaa ol jennaan. Explaining gochuu jalqabe. Inni immoo maali yaa Waaqayyoof taanaan waan gaggaarii mana Waaqayyoof gaarii een guuree dhufee jedhe. Agartee daawwatii isaatiif sababa barbaada. Sababa barbaada bara. ላለማመን ምክንያቱም የምንፈልግበት ጊዜ አለ። ኦኬ አቺ ኬሳ ዶከተጁ በቃ አቺ ኬሳ አመንቲ ኬሳ ነኬሳ ዶከተቱ አለማመንን እንትን ትላለ ሆሊቲ እንግዲህ የቲኑ ሙሪሳ ደረፈተጁ this is very tough ኩኒ ሐማል ጩቡት ሰናመገቱ ደንኩ ጩቡት ኩፍኔ ጩቡ ሰናፍ ሰበብ በርባናችሁ አለጋ ማል ተቆመሼ nama tokko dhiyoo kana wal biyya matti dhugaanaa ba'e nama baay'ee beekamaadha biyya sanatti sooressa hoteela gurguddaa qabudha wayiiti nama gooftaa qabudha. Maali obbo Baluu Ngawuree deebitanii mana Waaqayyootti qoome paaster xiqqoo mataa godheen dhufaa naan jedheedha. Fiyyalee hin amanaa garuu kan akka warra sanaa mini soosaayitaal karaa ekspiriyansii irraa nutti dhufe wayii miti kun kaalkuleetii gooteetu ittiin lafa bitatta ittiin yeroo bitatta mana Waaqayyoo keessatti hojjetu baay'ee hamaadha inni kun jechuudha. Kanaafuu obboloota koo wanta jireenya keessan keessatti har'a gaaffii qabdan mana Waaqayyootti baga fidattan yaaddoo qabdan miila Kiristoos jalatti fidachuun akka Yohaannis Cuuphaa akka Toomaas fa'aa irrifannee jiraachuuf Waaqayyoo biraa wanti baafannu akkas jechuudha. Mana Waaqayyoo dhufuun fellowshippii gochuun ሜንተሪ በርባዳችሁ ነሞ ወጅ ማሪያተን የሮዳውቲ ከሲጌ ሰገሉ ነሞ ወጅ ናሰው ነው ቀባችሁ ባይ በርባችሳል ሁንደ ጫላ ለጴገኘት ኒዲዮተ ያፉር ቁልቁሉን ከሰ ጅራ ሰገሌን ዋቀዮ ነው ዱካ ጅራ ሰገሌ ዋቀዮ ዱቢሳ ብሎተኩ አይ ኢንካሬጅ ዩ ኬሱማ አማ ኦጂ እርገሞታ ከነ ሮጀል ቀብኑ ኬስ በናችሁን ወልቀበኔ
wanta baay'ee irraa baranna miilla keenyaan dhaabachuudhaaf sagalee waaqayyoo baay'ee nu gargaara. Jajjabaadhaati mana waaqayyoo kottaa iddootti sagalee waaqayyoo dhaamu iddoo manni sagalee waaqayyoo dhaga'amu iddootti kadhatamu iddootti faarfatamu irraa hin baqatina. Rakkina keessan gararraa jira waaqayyo. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo dhukkubaa olii, waaqayyo du'a firaa olii, waaqayyo dhabaa olii, waaqayyo financial crisis olii jiraannee agarreerra. Yesus ጌታ ነው. Kanaaf iyyuu lapheen keessan hin na'ini. Rakkina qabduu ani garuu biyya lafaa mo'eeraa jedhamni Kiristoos. Okay? Kanaafuu lapheen keessan maal hin ta'in hin na'ini, hin raafamin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kitaaba macaafa keessa deebii sana duwwaa dubbifannee raawwanna jechuudha. Keessa deebii 29. Wanti dhoksaan kan waaqayyo gooftaa keenyaatiidha. Wanti mul'ifame immoo dhageenye wanti maal ta'e wanti mul'ifame immoo nuyi dubbii seera isaa hundumaa akka eegnuuf bara baraan kan keenyaa fi kan ijoollee keenyaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni mul'ifame immoo bara baraan akka ittiin jiraannuu fi kan keenyaa fi kan ijoollee keenyaati. Inni dhoksaan garuu kan Kiristoos kan waaqayyooti. So akka Yohaannis Cuuphaa ituu isiniin deebiin asirraa lafarraa darbuun keenya illee yoo ga'e still waaqayyoon hin ganamu. Still waaqayyo sirriidha. Yohaannis Cuuphaan ituu mana hidhaa sana keessaa hin bahin achuma keessatti mormi isaa irraachatee du'e. Gaaffiin isaa sun hin deebineef agartaniitu. Gaaffiin deebi'u jira akka Toomaas fa'aa battalumatti. Yohaannisiifis wanti deebi'ee jira. Asumatti rurrukutee inni fayyisee jechuudha. Isaaf garuu isaa wajjin kan hafe jireenya isaa keessatti kan hafe jira. Waaqayyo sanas beeka obboloota ko. Humna keessan caalaas ba'aa isin hin baachisu dheera waan ta'eef. Kanaaf iyyuu akka Imbaaqoom jedhee gootaraan koo guutes hir'ates midhaan kee gombisaa keessaa waa dhibees gorontoo keessaa horiyyoo dhibdes iji wayinuu godhachuu diddes. Haaleluyyaa. Ani gooftaa koo eeggachuun ni suudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa yaada isaa shirrii isa dhiyoo kana beektuuni. Gumbiin midhaan koo duwwaa ta'us wanta hin qabadheen harkaa ba'us harbuun koo jedhaa bullee addaan hin kutulilleedha faarfannicha. Amazing. Galanni waaqayyoof haa ta'u. So waaqayyoo sagalee dhageenya kana nuuf eebbisu. Ulfina kana keessatti gooftaan nu haa eegu. Ol kaanee galateeffannee raawwannuure.